Waanummaa biiroon ijoollee keenya goote, waanummaa daldala Itoophiyaa ijoollee keenya goote biyya Saa'udii kana keessatti 66 kan sun yookaas immoo ka guyyaa qiyaamaa ufu suni akkas nama godha jedhee yaaduun ka bara umarratti ufee ummata ajjeesee fixa jedhan suni akka ummata godha jedhee akkas nu godha jedhee yaadu seexanumtuu garaa nu laafa jedhee yaada waan daldala Itoophiyaa keessaaf Saa'udii keessee walii galte ijoollee keenya waan isheen gochaa jirtu mee sagalee dhaggeeffadha. كذابين والله ما ذهبت هي كم ما لهم والله يقولونه يقول ذا حطي هذه الكبرة من ذات يوم استحراز كذابين والله ما ذهبت هي كم ما لهم والله يقول ذا حطي هذه الكبرة من ذات يوم استحراز أجلسني دلدالة إتداولة وجدتين كوني Arabittiin kun jechuun jayooni yeroo tokko sagalee ishee isinii fidee nyaata hojjedhu akkas jeetti mi mataa isheen xiraa Itoophiyaan gasha jette sana namittiin kun jechuudha sagalee ishee isinii waraabee fideera biiroon maal jedha isinii fakkaate namittiin kun mana hiphoo qabdi mana kuta lamitee qabdi saalonii fi bakka ofii ishee ciiftu bichaa qabdi kuta lamitee ijoolleen ishee saalonii ciifti ofii immoo irsifiyyuu ni karraa buusee ijoolleen afurmoo kameratti fuudhee kuta ofii keessa akka barbaadetti raftee jechuudha kuta lamitee qabdi sararatanyaaf immoo bakkeetti maal goote irra keessa fooqii irra keessatti ka qorqorroonni beektuu fi qorqorroo sana walitti rukuttee walitti gattamtee hiddeetti gashite ittiin gashituun jeen kanatti hin gashitu Itoophiyaa gashita malee jee mucayyoon sun arsiidha maannaan jetti biirootti daawwalee biiroon mana hin qabani jedhee mana iyyuu hin qabani waan ta'eef niitoorkiin isaanii iyyuu hin akka didi argita miti jedhee mucayyoo sana gaaffii arsii keessaa hin eessanaan jette mucayyoon suni warreen viidiyoo dhaggeeffatanii beektu sagalee ishee gaaf tokko sinni guyyaa lama moo akkam viidiyoon sagalee mucayyotti yaadattu yoo ta'e biiroon maal isheetiin jaa atiin agartuu maatiin ishee akka niitoorkii hin qabne maatiin ishee mana hin qabanii caakkaatti galuu naan jedhanii jettee fiddee fooqirratti gashite waa tokko iyyuu hin beektu jette amma achirratti walloon eega maannaan jetti deebiste ati sarratanya bakka fedha yoon ciibse maaltu si dhibee naan jette ergi maaltu si dhibe jette ofuma ishee viidiyoo waraabee irratti ergite si jammar viidiyoo sana nasinii maxxansa ture deebiste dallattee baasaa bira to'an gadi hin buufate maal gooti bakka sanatti bineensuun galu namaa turuuti maal na gooti guyyaa tokko na dubbisiiste waa'ee lakkoofsa bilbilaatti lakkoofsa bilbilaa mucayyoo wallaalte jennaan ergisii anillee akka mucayyoon sun miskiina taate bare dhima qabadhe gaarabitti asoo ufti waan ta'eef guyyaa jummaa mana haadha ishee ufti waan ta'eef innaa itti daawwachiisa roonda fidiin dubbisaa isheetiin jedhaan mucayyoo sana yeroo gaaffu ho'ina ajjeesee jettii yeroo dura teelaa gortee in sodaatte haa ta'u biiroo doorsise haa ta'u hin beeku yeroo arabittiin gadi baastee ciibsitu nattiin ho'uu naan jechuu jalqabde dhuguma ho'a biyya kanaan beektan isin keessaaf ho'i Suudii kana akka malee nama cincisa dhugaa isinitti hima warra iskee jirtan beektanii biyya arabaa kamuun ho'aa jechuudha innaa ani arabittii kana walitti buune jechuudha wallullee munkayyafa bittee fi maashinii isa qorrisiisu mana isa akka qorqorroo sanallee diigsistee akka maali isiniin jedha akkuma manaa ta'e gin mana ta'uu haa'isu iyyuu malee maashiniin galuu danda'a maashiniin qorrisiisu sana gashitee fi viidiyoo waraabee na ergite mucayyoo sana gaaf maashinii si qorrisiisu si galee jennaan naa galeeraa jette jiruun sii ta'e naan naa ta'e mucayyoon sun akkuma sagalee dhaggeeffatta mucayyoo baay'ee rifattu tokkoon sodaatti isheelleen sodaatiin araban sodaatee arabni jalqaba kanaaf malee uumaa siin godhu jedhetti maal siniin jechuu barbaade oduu sin dheeressuuf osoo hin taane waan biiroo fi biiroo Saa'udii fi biiroo keenya beeki kan keenya kunii fi daldalaa Itoophiyaa walii galtee waa ijoollee keenya gochaa jirtu ofii ishee maallaqa ishee 150 sirraa nyaatti ijoollee keenya immoo gaafa as fidanii naqan bakka barbaadde ciibsii jettiin araba bakka barbaadde ciibsii biyyaayyoo amma kanaan qabanii akkatti faa maqaan nyaachuu jiran dhugaa rabbi biyyaayyoo amma kanaan hin qaba waan ta'eef bakka barbaadde ciibsii yoon isheetti daawwalanii innaa isheen kan argatteetu mataarra ba'uu barbaadde jechuudha amma damoosa isheen mucayyoon kun ji'aaf torbee lama fixxeetti ani shallaqa guyyaa gaafa uftirraa beeka waan ta'eef maannaa jetti ati waggaa baay'ee nu bira turte waan ta'eef jaarsaaf jaartiif illee waan taatittuuf ati nama gaariidha jedheen si gaaffee malee akkati gara dabaatti fudhattu hin beeku wallahi situ maashinii qorsiisu 2000 na bichisiise naan jette inda'u maashiniin sun 2000 iyyuu miti 1500 hin beekan iyyuu 1500 dhugaa rabbi guyyaa tokko as fidanii gashanii
waraqaa sarara argee jira nama kuma fi bashanii kuma nama maal sibaasee utuma ta'e immoo maasarratanii fiddaree amma nan qabaannee jedhe dhugaa dubbachuun mana hiphoo keessa hojjechuu keessa manna manuma bal'aa keessa wayya hojiin baay'achuu wayya mana hiphoo keessa manna inna gaddamaan naan jetti birrii ishee laattee fi hin jedheen laa walla ta'u shaharnaan jette ji'an fidhe waan ta'eef amma kennuufi naan jette na hojii torbe lama fidhe jirti jeen achi uftee jaartitti mattee akka umatti akkas naan jetti isitu shallagamu anatu shallaga guyyaa osoo amma arabittiin kun osoo amma kana hin jiraanne yookaas immoo gaafa duraa su'aan akka tasaa ta'e mucayyoo sana hin dubbisne ta'e isheen umurii ishee guutuu mucayyoo sanatti haasa'uu fi mucayyoon sun lakkoofsa bilbilaallee hin qabdu maatiillee hin dubbistu ammayyuu natu itti iyyisiisee akka isheen maatii ishee dubbistu gochaa jira malee isheen ukkaamsite hambisuuf turte jechuudha. Kana hunda eenyutu kana godhe daldalaa fi biiroo mucayyoo kana fiti sinii galee biyyaayyuu homaan qabanii maaltu fide ogumana biyya keenya keessa manni hin jiru jetti bar sagalee ishee dhageessanii manni hin jiru maafii beetu antu maafii beet naan jetti bar akka manna kan miti maafii beet haadha miskiin maafii beet daldalaa mataa ishee miila ishee hin beektu addisee waan ta'eef bakka feeti ciibsinaan jee biirooni ani waan maa dhugaa rabbi isinitti himaa warri karaa seera qabeessa jettanii afuuftanis warri karaa daldalaa jettanii afuuftanis biyya kana geenyaan seerri si beekus hin jiru daldalaan si beekus hin jiru yoo rabbiin si beeke malee dhugaa rabbi daldalaan si beekus hin jiru seerri si beekus hin jiru kamin ka karaa daldalaa ufisoo si qaayima arga ka karaa biiroo ufee karaa seeraa ufisoo si qaayima arga kam eegama ka ijoollee keenyaaf ta'e ani siruma isaa ta'u biyya arabaa kana ufuu istanii gaarii ijoolleen keenya dhugaa rabbi isinitti uummanni keenya hin dhagahu malee ummanni keenya waan ati isa goomatte wayii waan beeki damoosa anaafillee araba kaffala siifillee araba kaffala kuni wal goomachuun mun qabu bar gin zim jettaniitu mootuma miidiyaa kanarratti argitanii as fiigdan garuu irra caalaa ijoollee kan miidiyaa faan beekne jira mucayyoon amma arabittiin bira ufte kuni silkii umayyuu hin qabu maatiin keenya ittiin dhugaa rabbi isinitti torbee lama daawwalte maatii ishee argachuuf hin waamu bilbilli isaanii arabittii umarraa silkii uma arabittiitiin jechuudha maaliif gara baadiyaa jiran warri kiyya baadiyaa adda isheenillee warra akkasii fa'i ka ijoollee biyyaa ba'a warra akkasii bichaa miti warra humti miidiyaa irratti argaa ooltaniyyuu akkamitti akka namni askeetti du'u akkamitti akka namni dararama osuma argitanii deemtanii uftu jechuudha yoo isinitti mani waan namni isin goomatan isin fakkeessa yoo taa'aa biyyuma keessan keessatti du'aa yoo isiniin jedhani nama hin dhageessan dhugaa rabbi anama ijoollee haaraa sadii na bira ofe durboonni jaartii kanaa fidde lama guyyaa jummaa ufti warri na bira ofan kun guyyaa jummaa amma arabitti silkii laattee fi lamaan isaaniifu dhugaa rabbi isinitti ma itti gorsee ishee tokko amma waayifaa kee ji'a tokko dhibba guutta'u birrii keetiin hin jedhe arabitti kaleessallee itti waayifaa ishee birrii isheetiin guuttachuu dandeessi daataa ishee maaltu si been jedhe kalaasaa guuttattu jette amma ishee arabitti an sagalee ishee waraabu kanatu na bira fiduu didi sinii qalame kanaafu yoo akkuma kiyya kana ijoollee addisiin uftu yoo akkuma kiyya kana yoo rabbiin sarratanya gaariitti isin qabee oromoo bira isin ga'ee akka carraa yoo ta'e malee warri qophaa keessan dhuftan kun baay'ee ulfaata gin rabbiin sinaa gargaaru garuu hundi keenya akkuma keessan kana yeroo dura qophaa ufne gin salphina akka bara kanaa hin agarreen dhugaa rabbi isinitti Saa'udii keessatti salphina akka bara kana ani numaa argeen beeku biyyi kun jijjiiramtis jedhee yaadeen beeku akkas lubbuu namaatti taphatus jedhee yaadeen beeku kunkaan durbootumti jaartii kana warra duraan haqqii namaa sodaatu amma garuu haqqii namaa sodaachuu isanii jiran dhugaa rabbi